Kanaaf jechuudha waramoo koo. So akka kee kanatti carraa argadhee maal qabaa? Kottu ansiin baaseeni. Sooretti hin jedhin kaatti koo. Anamma akkamitti ol jedhee bishaan fudhadha faffaca'eera jiru. Bishaan maal sii godha maammee ko? Dhudhee jette. Doktoratu fayyaadhaa gaariidha jedhe. Sanaaf hin dhugu. Ani osoo si fuuldura jiru ko bishaanis midhaanis sumtu sin barbaachisu. Anaa amma erga si argeeti anaa bishaan wayii dhugu argite. Jira moo shabakaa qabe? Maa dukkanaan wal fakkaadde sababa kee gurraachee karaa arguu dhabde lakki an jira. Ayyee baga jiraatte shabakaas si qabeessi. Wabillaahi obboleewwan kiyya on your guys intala bareedduu kana seenaa qoyi. Okay, let me accept you. Hey, brother Iso, where are you, man? Nope. You don't send the request at all, bro. Maal ribasi qabe? Lakki waa siin jechuu jedheen dhiise akkuma kee. Jedhi bannaati. No, waa'ee sinna barsiise waa jechuu fe'anii dhiisuu sirraan baradhe sinna barsiise. Kanaafuu dhiiseeraan. Wama hunda yoona akkeessita ta'ee jedhe akkuma koo kana jaalalaan miidhamtaa dhiisi. Akkeessuu miti barnoota kun barsiisaa koodhaati sirraan baradha. Waan kana hin feetu yoo ta'e immoo waan gaarii na barsiise. I will accept it. Akkuma maaltu jira. Soore shabakaa jechatti beektaa. Maal jechuudha shabakaa? Gariin namaa bar waan Itoophiyaa jirtu si seeyaa soore. Walirraa bareeddaaf wallaahi. Mucaa daalattii funyaan fungaa mokoroonii kanaadha. Mucaa leenca kana walirraa bareeddu. Walirraa bareeda laalaa dabbasaa nachi ol fiigee jaarsa hareen isaa akkas ta'ee kostorre dhumoo nama sodaachisaa. Maalii kiyyaaf maal isaatti ol biraa deema amma? Oromoo kan anuma dhufee hundatti na heerumsiistu fuutanii itti heerumu. Dhaggeeffadhu. Hundumattuu. Dhaggeeffadhu. Nagau maannoo neetwork shabaka. Maammeen isinitti mul'ataase. Hojii keeti dursi jaalaniifa ture. Maammi guyyaa tokko ishii maaf nuun taphattanii dafaa waan jettan waliin jedhaa isin eegaarraa waraabbachuu jedhaniitii bar. Waan biraa seeteetta. Akka viidiyoon irraan ciccinnee fi edit gochuu akka rakkanne. So, okay. Feebe jedhee nam deebisin keessatti fidi. Maal jettee? Ishii amma bareedduu amma jettee jalqabdee dhiifte. Tam. Abjuu keessan jiru biti. Anis si ibsuu san jedhee. Intiniidha. Dukkana keessan jiran jedhanii taakuu biraan qaba. Inni ani waa biraa seete akkoo ani dukkanaa'ee sinna dukkaneesse hin mul'atu isa jetteefani ibsaa si ibsuu jechuu godha. Bakka amma abdiin kutamoo akkam naa wayya? Waa barbaade kutuu dandeessa. Ilaan irri konfiidensii hin qabne natti hin tolu yamamme konfiidensii qabaadhu. Waa ibsadhu. Konfidensii kanarrani maaliin godha qoyii gadi bahee qullaa dhaabbadhaa jee. Qofxanne dhibee koraa janan kaf ziq wada qinyi wada giraa dhiitee. Wada qanyi.
wada gira kunoo jedhe akkas hin jenneen akkas jechuun koo miti akkas jechuun jira miti ofitti maal siin jedhu konfiidensii qabaa'u namni tokko tole ishee haala ittiin ibsattu sitti dhaggeeffadhu koomentii ilaalin ishee eye contact dhaggeeffadhu eye contact kana duwwaa laali hin kolfin ishee hin kolfin eenyu animoo yaa sa'aatii 5 silala gadeetu viidiyoon waraabbatti wallaahi yaa Allah dha koomentii ilaalin hin jedhan nama as jiru kanas dagadhu ishee ana ibsii duwwaatas jira amma ija keessan ilaala waan feete dubbadhu. Anchi akka kanatti bar serious kitaaba tokko wayii dubbiseen dhaga'i isa qoosaa miti namni kamiyyuu jechuudha daqiiqaa 5 oliif fedhii xiqqoo walirraa qabaachaa ija walii keessa ilaalaa dubbata yoo ta'e jedhe carraan jaalala qabamuu isaa hedduu guddaadha jedha serious muuxannoo jireenya keenyaa keessattis waan beenu dhaggeeffadhu. Ati maal horee ija koo keessa laalii siin jedhe malee ati dhuguma ija koo keessa maal haalta nama ija koo keessa laalu fakkaadhu malee koomentii dhuma laaliin namoota baay'ee. Fakkaadhu maal jechuudha ija kee keessa ilaalatta miti. Akkana ija kee keessa yoo ilaalee dhiyoon qabamee jedhe yoo. Maa ija koo laaltan jedhe beeyan. Kuni bar kaaraakteriidha miti kan nuti taphachaa jiru maammi maal taatee. Jedhishii. As jedhishii. Wayyo haadha koo. Jiitti nyaattu. يلا حبيبي يلا فورا يلا هترتك انا شو اوكي هلا نرالي كمالي فجأة جدا لا فاني لالين تفيدا يا ربي وقال جدي جاكو كسرالي اندي إيدي ميتيرين يا مسايا حبيبي نلال رجعت إجا كيسا ولا لودا مال إنها تكسا كجتو نيك يا مال قلت لالتات إجا كيسا نلال بارتا من ديلال لبالي يعني بكا دبين إجا كيسا ولا لودا أي كونتاكت لميتي إيكو مال إي فيدين ولا لالتو هديراني